Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu biyya alaaf biyya keessa teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan malatti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aaf qopheeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu fi odeeffannoon keenya odeeffannoowwan wayitaawoo biyya keessaa fi biyya alaa irratti xiyyeeffachuudhaan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophicha kan isiniif dhiyeessu an Taganyee Daaqaa akkasumas Girmaa Guddisaa ogeessi kaameraa Biraanuu Dajaneeti hanga xumuraatti nu faana turan afeerraa keenya. Tole Girma odeeffannoo keenya isirraa jalqabnu. Egaa akkuma beekamu odeeffannoon nuti yeroo hunda daawwattoota keenyaan biraan geenyu egaa biyya keessaa eegaluudhaan kan nuti eegaluu kana wajjin wal qabatee guyyaa irraa dura gamtaa Afrikaa ammaa fi pirezidaantiin Koongoo Feeliks Tshisekedi Finfinnee galanii jiru. Egaa pirezidaantiin Koongoo yookiin immoo dura gamtaa Afrikaa yeroo ammaa kanatti kan muudamanii jiran kanaan duras dhimma laga Abbayyaa irratti wal qabatee biyyoota sadeen Itoophiyaa, Suudaan fi Gibxi dabalatee magaalaa yookiin immoo Koongoo magaalaa Kinshaasaatti mariin taasifamee ture. Haa ta'uuti malee biyyoonni sadeen kun jaarsummaa gamtaa Afrikaa dabalatee yookiin immoo Koongoo dabalatee mariin taasifamu malee dhimma kanarratti furmaata akka hin finnedha kan himameetu jiru kan gabaafamee jiru jechuudha. Kan wajjin wal qabatee egaa yaadni dura gamtaa Afrikaa yookiin immoo pirezidaantiin Koongoo Feeliks Tshisekedi kun kophaatti marii gaggeessuu barbaadanii jiranii. Egaa akkanuma wajjin wal qabatee dhiyoo kanas Suudaan deemuudhaan Suudaan wajjinis dhimma hidha haaromsaa kana wajjin marii erga gaggeessanii booda achi amma gara Itoophiyaatti dhufuudhaan kan isaan marii gaggeessuudhaaf kan isaan dhufan jechuudha. Akkuma kaasti har'a gaafa isaan dhufanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'anii injiinar Siilashii Baqqalaan deemanii simannaa taasisaniif jiru. Isaanis dhimmoota atamma kaaste kana keessattuu dhimma hidha haaromsaa dhimma naannoo Tigraay wal qabatu akkasumas dhimma filannoo Itoophiyaan bara kana marsaa ja'affaa gaggeessuu irratti xiyyeeffatanii mariin taasisuudha kan eegamu. As usuun dhufeen dura gara Sudaan akka deemanidha odeeffannoon bahee jiru kan mul'isu. Dhimma hidha haaromsaa kanaan Sudaanii wajjin wanti mari'atan jira. Achi amma gara Itoophiyaa dhufaniiru. Itoophiyaa wajjinis har'a mariin taasisuudha kan eegamu. Asii xumura waltajjii yookiin marii isaanii as Itoophiyaa keessaa akka fixaniini gara Ijiptiin deemuu jedhamee kan eegamudha jechuudha. Ayyee egaa akkuma beekamu mariin dhimma hidha haaromsaa kun hanga ammaatti furmaata tokko malee kan adeemaa jiru. Kana wajjin wal qabatee biyyoonni Suudaanii fi Gibxi abbas yaada isaanii akka hin jijjiirredha kan isaan amma adeemsa isaaniitiin kan isaan dhaabbachaa jiran. Kana wajjin wal qabatee Itoophiyaan bishaan marsaa lammaffaa guutuudhaaf qophii jiruu fi haal dureewwan jiru xumuruu ishees gammanumaan beeksisaa jirti. Kana wajjin wal qabatee ji'oota muraasaatu hafee jira bishaan marsaa lammaffaa guutuudhaaf. Kana wajjin wal qabatee Suudaanis Gibxis bishaan marsaa lammaffaa osoo hin guutiin dura mariin yookiin immoo dhimma tokko irratti gahuun ni barbaachisa kan jedhu yaada kaasaa jiru. Kana wajjin wal qabatee Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Neeshin dabalatee gidduu akka galanidha kanaan duratti yaada garaagaraa kan isaan kaasaa jiran. Haa ta'uti malee Itoophiyaan gama ishiitiin bishaan uumamaan badhaafame kana ofuma kiyyaaf fayyadamuu akka qabuu fi dhimmi laga Abbayyaas karaa biyyoota Afrikaa qofaan akka furamudha kan isheen yeroo garaagaraatti yaada kaasaa jirte. Marii kanas Koongoo magaalaa Kinshaasaatti taa'amee jira. Haa ta'uti malee furmaata maleeti kan isaan adda bittinaan yeroo sanitti. Kana wajjin wal qabateeti egaa pirezidaantiin Koongoo Feeliks Tshisekedi Suudaan marii erga gaggeessan booda gara Itoophiyaatti dhufuudhaan kan isaan marii dhimma hidha haaromsaa kanatti furmaata tokko akka dhufu kan isaan carraaqqii taasisaa jiran. Gaafa kana xumuran immoo gara Gibxis akka isaan adeemanidha kan odeeffannoon kan agarsiisu jechuudha. Walumaa gala akkuma kaasti amma Itoophiyaan baatii muraasatu hin taane amma ji'a caamsaa kun dhumnaan ji'a taanu keessa gara bishaan kana marsaa lammaffaa guutuutti adeemti. Gibxii fi Sudaan garuu dhimmooti kun akka inni waliigaltee yookiin beekamtii isaanii malee guutamuun barbaadamu ejjennoon Itoophiyaa dhimma kanarratti ejjennoo wal fakkaataadha bakkeewwan adda addaatti marii dhimma kanaaf gaggeeffamu irratti ejjennoo isheen qabattee jirtu. Sanas haa ta'u kana dhimma kanarratti amma furmaanni argamuu kan danda'u biyyoota alaan otoo hin taane Afrikaan rakkoo isaa ofuma isaan muratee furatee biyyoonni kun sadan rakkoo isaanii fudhachuu qabu kan jedhullee yeroo adda addaa kana duras kaa'aa ture. Ammas biyyoota kana sadan namni kun adda adda mariisisuunsaa furmaata rakkoo kanaaf argamuu mala waan jedhu waan nama eeggachiisu tokkotu jiraachuu malaa jechuudha. Ayyee gama biraatiin immoo egaa guyyaarraa itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ambaasaaddar Jaafirii Fiiltimaan waliin marii gaggeessanii jiru. Egaa marii isaanii kanarratti kan isaan dhimmoota garaagaraati kan isaan ajandaa godhatanii kan isaan marii gaggeessan. Kanneen keessaa dhimmoota garaagaraatu jira. Dhimma marii hidha haaromsaati. Isaanis kan isaan marii gaggeessuuf kan isaan deeman itti aansuudhaan dhimma daangaa Suudaanii fi
Itoophiyaati. Egaa akkuma beekamu kanaan dura biyyoonni Sudaanii fi Gibxi mariin dhimma hidha haaromsaa kun Ameerikaan gidduu seenummaa akka qabdu kan isaan kaasan ni yaadatama. Kan hojii wal qabatee egaa dhimma hidha haaromsaa kanarratti Ameerikaan biyyoonni sadan kun walii galanii furmaata tokko irratti ga'anii bishaan hidha haaromsaa yookiin immoo bishaan laga Abbayyaa kanarraa fayyadamuu akka ta'an yookiin immoo biyyoonni sadan kun haala wal qixxatan akka fayyadaman haala namni jeessa yookiin immoo gargaarsa nan taasa jechuudhaanis kan isheen dubbachaa jirtu haa ta'uti malee yaanni Gibxii fi yaanni Sudaan kanaan dura Ameerikaan giddugalummaa yookiin immoo seera tokkorra akka geenyu kan jedhu sun gama Ameerikaatiin hojii akka hin qabnedha kan isaan kaafamee jiru yookiin immoo yaanni gama Ameerikaatiin kaa'atee jiru kana hojii wal qabatee yeroo ammaa kana keessatti ammas taanaan Sudaan akkuma beekamu daangaa Itoophiyaa dhiibuudhaan ceetee kiiloomeetira baay'ee ceetee lafa akka qabattee jirtudha kan himamaatu jiru. Egaa akkuma tikaaste ebela 26 irraa kaa'ee galaniiti biyyoota Afrikaa adda addaa keessa kan isaan deemaa jiranii guyyaa kaleessaallee dhimmuma hidha haaromsaa kanaan wal qabatee jechuudha. Marii taasisaniiru injiinar Siilashii Baqqalaa waliyoonii dhimma kana irratti akka isaan marii taasisanidha kan kaa'amee jiru. Sanas haa ta'u kana dhimmi hidha haaromsaa ammallee biyyoonni Afrikaa harka kee galfatanii biyyoonni kun sadan bifa walii galtee ta'een akka isaan dhimma kana furachuu qabanidha. Kanaan wal qabatee maa'in amma qaamni amma biyya kana keessa jiru kuni Ijiptii fi Sudaanii fi Eertiraa biyyoota Afrikaa keessa daawwachuuf akka inni karoorfatee bahee jirudha jechuudha ragaan bahee kan mul'isu. Egaa kana wajjin wal qabatee haala waqtaa naannoo Tigraay keessa jirulee maal akka inni fakkaatu kanaanis bifa yookiin immoo marii akka geggeessanidha kan himameetii jiru. Kana wajjin wal qabatee filannoon marsaa jaffaa biyyattiin Itoophiyaan geggeessaa jirtu kunis haala maaliitiin haala akkamitti akka raawwatamuu qabus kan marii isaanii eegaa kan isaan kaasaa jiran. Kana wajjin wal qabatee ambaasaadar Jeffrey Feltman dhimma hidha haaromsaa irratti biyyoonni sadan waliigalteerra akka gahan Ameerikaan deeggarsa akka taasistudha kan himamaati jiru. Kana wajjin wal qabatee xiyyeeffannaan immoo yeroo ammaa kana keessatti daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti uumamaa jiruun egaa namoonni baay'een naannoo san keessatti jiraatan sababa loltoota Sudaanitiin jiraattoonni naannoo san keessa jiraatan buqqaa akka jiranidha kan himamaati jiru. Lafa baay'ee akka qabattee jirtu kan gabaafamaa jiru kan wajjin wal qabatee egaa nagaan akka bu'u yookiin immoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti nageenya akka uumamus gahee ishee akka bahachuu qabdu Ameerikaan gamanumaan kan isheen himaati jirtu. Kan wajjin wal qabatee egaa ammas taanaan haalli tasgabbiin biyya Itoophiyaa kana keessa jiru maal akka fakkaatu yookiin immoo biyyoonni ispeeshaalii naannoo daangaa Sudaan wajjin wal qabatee irratti kan xiyyeeffatu bifa mariitiin akka isaan karaa nagaa furamuu qaban kan isaan yaada isaanii kan dhiyeessaa jiran jechuudha. Hanga caamsaa shaniittidha akka ergi biyya kana seenaniiti kan isaanii paartiilee siyaasaa wajjinillee mariin taasisu jedhamee eegama. Akkasuma aangawoota mootummaa waliin dhimmoota kana irratti mari'atanii haalli tasgabbii Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiruu fi fakkeenyaaf amma yoo kaafte Itoophiyaan yeroo ammaa as kaaba biyyattiirra rakkoo nageenyaa kana dura wal dhabdee tureen wal qabatee naannoo Beenishaangul Gumuzii wal qabatee achii Sudaan daangaa Itoophiyaa darbuudhaan uummata buqqisuu wal qabatee keessa falan haalli tuttuqqaan Itoophiyaa keessa jiru kun atattamaan dhaabatee biyyi kun gara tasgabbiitti dhufuu qaba furmaanni argamuu qaba kan jedhudha kan murtoo waltajjii yookiin xumura marii kanaa booddee kan eegamu jechuudha. Odeeffannoo biyya keessaa kan harka jirutu jira. Innis bara kana Itoophiyaan filannoo marsaa ja'affaa geggeessuuf qophii irra jirti. Filannoon kun egaa almost amma guyyaan kaadhimamtoonni itti galmee fudhatan gara xumuraatti dhufaa jira guyyaan dabalataas kenname. Kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa adda Burtukaan Miidhagsaa ibsa laatanii jiru filannoo kana ilaalchisanii jechuudha. Boordiin filannoos ibsa baase kanaan maayinni kan isaan kaasanii ulaagaa guutuu jedhamanii namoota paartileen akka biyyaatti galmaanii dhimma kanaaf jiran baay'ina isaanii kaasaniiru. Isaan keessaa leegaalitii argatanii gara fuulduraatti dhimma kana kan geggeessuu danda'an kan jedhu paartileen 49 galmaan keessaa 46 kaadhimamtoota isaanii galmeessifatanii akka jiranidha. Kanneen keessaa gara 9,000 sadarkaa federaalaa fi naannootti hirmaatu kan jedhu ibsa sana keessatti ka'eera. Taajjabdoota ilaalchisees qaamoleen siivilii biyya keessa 190 ol akka isaan dhimma kana hordofaniif kan akka karoorfamee jirudha kan jiru. Dhaabbileen biyya keessaa 34 immoo taajjabbiidhaaf filannoo kanaaf qophaa'anii akka jiranii sadarkaa rakkoo nageenyaa fi loojistikii adda addaatiin guyyaan filannoo kun illee karoorfamee amma ji'a caamsaa keessa jedhame kun dheerachuullee akka malu akka sodaatti kaasanii akka jiranii guyyaan kun duratti siqaaf dudduuba siqaa kam akka ta'e hin beekamu garuu siquu mala waan jedhu kaasanii jiru jechuudha. Boordichi hanga ammaatti filattoonni naannoo miliyoona 31 olii
kaardii filannoo akka fudhatanillee kaasanii jiru. As keessatti bifa addaatti kan isaan kaasanii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti jalqabbiin kun ammallee kan hin eegalamne ta'uudha. Walumaa gala naannoo miliyoona 31 gaafa jettu uummata baay'ina Itoophiyaa keessa jiru wajjin gaafa wal bira qabdu uummanni hanga barbaadamu maganaa miliyoona 100 oliiti kan akka biyya kanaatti jiru miti reewoon dogoggoruu baala. Kanaaf hanga kana keessaati namoonni kaardii filannoo fudhatanii bor biyya kana ceesuu danda'a, tasgabbii biyya kanaaf jijjiirama fiduu danda'a, haala amma jiru kanarra fooyyessuu danda'a kan jedhee sagalee isaatiin filachuu mala jedhamee eegame hanga barbaadamu akka hin taanedha. Egaa as keessatti maa inni kan hin kaane karoorri isaanii hangana ture hanga kanatu deeme waan jedhu kaafamuu baatu naannoon namootni miliyoona 31 olii kaardii filannoo fudhachuu isaaniiti kan isaan kaasanii jechuudha. Walumaa gala filannoon kun mootummaan yeroo adda addaa kaasa filannoo akka qabeessaaf dimokiraatawaa taasisnaa wanti jedhu uummatillee kana eegaa jira. Haa ta'u garuu haalli tasgabbii amma biyya keessa jiru filannoo kana xinnoo kan nama yaaddeessu ta'a. Naannoo Matakkalitti illee kaardii fudhachuudhaaf akka haalli hin mijanne kan jirudha jechuudha. Adde Burtukaan ibsa kaleessa baasanii kan isaan agarsiisanii jechuudha. Dhimma koronaa odeeffannoowwan biyya keessaa qabnu osoo hin xumurin waa'ee koronaa waa kaasuun barbaada. Maaliif seetee amma guyyaa kaleessaa jechuudha hanga gabaasa kana qindeessinu yookiin amma odeeffannoo kana toora miidiyaalee hawaasaa adda addaa walitti qabnee dhiyeessinutti koronaan vaayirasiidhaan namoonni dabalataa 418 akka qabamanidha kan ragaan mul'isu. Sa'aatii 24 darbanitti namoota 3,383 qoratame keessaa namoonni 418 vaayirasii kanaan kan qabaman yeroo ta'u lubbuun namoota 9 darbee jiraachuudha kan himame jechuudha. Namoonni haaraanis gara 1,463 dhibee kanarraa dandamachaa akka jiranidha ragaan ba'e kan mul'isu. Namoonni 739 wal'aansa cimaa keessatti akka argamanidha. Hanga ammaatti namoonni 2,000 fi 63 fi namoonni 200 fi 63 fi 120 dhibee kana vaayirasii kanaan qabamanii akka jiranii namoonni 3,897 lubbuu isaanii dhibee kanaan dhabanii jiru akka Itoophiyaatti jechuudha. Namoonni miliyoona 1 fi 300 fi 775 talaallii vaayirasii biyya kana galee jiru fudhatanii akka jiranidha. Keessattuu amma ayyaanni amantaa kiristaanaa hordoftoota amantaa kiristaanaa torbee darbee keessadha kan xumurame. Sana wal qabatee dhimmoota kana irratti of eeggannoo adda addaa gochuu akka qaban yeroo adda addaa kaasaa ture. Amma immoo guyyaa fuula keenya dura jiru lamaan kana keessaa guyyaa tokko hordoftootni amantaa musliimaa isaanis tsooma hiikaa jiru. As keessatti ammallee hawaasa of dagachuu akka hin qabne namooti beekamoon dhibee kanaan rakkoo guddaaf saaxilamaa waan jiranii fi isaanillee ammallee ayyaana kanaan of dagannaan akka hin jiraanne aadaa waliin nyaachuu waliin dhuguu sun haa jiraatu malee haalli itti fayyadama isaanii sun ammallee of eeggannoo qabaachuu qabaa waan jedhu kaasuu barbaadeetanidha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti dhibeen koronaa vaayirasii kun addunyaa yaaddoo keessatti galchee jira. Kana wajjin wal qabatee immoo biyyi keenyas Itoophiyaanis daran dhibee kanaan rukutamteetii jirti. Egaa namoonni baay'eenis lubbuun isaanii akka darbaa jirudha. Qorannoo guyyaadhaa gara guyyaatti taasifamaa jiruunis namoonni baay'een isaanii dhibee kanaan akka isaan qabamaa akka jiranidha kan inni gabaafamaa jiruuti. Egaa haala kana wajjin wal qabatee egaa torbaan darbe keessas ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee ayyaanni kabajameetii jira. Kana irratti illee namoonni ayyaana yeroo isaanii kabajan haala of eeggannoo taasisan akka isaan kabajan yeroo garaagaraatti illee dhaamsa gama keenyaan egaa dabarsineetii jira. Kana wajjin wal qabatee egaa ayyaanni amma tsooma hiikaa ayyaana musliimaa nu fuuldura jiru kana wajjin wal qabatee egaa hordoftoonni amantaa musliimaa yeroo ayyaana isaanii kabajan bifa yookiin immoo akkaataa dhibee koronaa vaayirasiin nama hin qabneen yookiin immoo of eeggannoo cimaa taasisuudhaan akka ayyaana isaanii taasisan gamanumaan ergaa keenya dabarsuu barbaanna. Gamanumaan immoo namoota harka qalleeyyii ta'aniifis namoota rakkoo garaagaraa keessa jiraniif illee yaadannoo keessa galchuudhaanis hamma danda'an hamma namni kamiyyuu hamma humni isaa danda'e deeggarsa akka taasisuu gamanumaan dhaamsa keenya dabarsaa kan wajjin wal keessattuu asitti hordoftoota amantaa musliimaa biratti aadaan namoota harka qalleeyyii deeggaruu kun yeroo baay'ee hin mul'ata. Baratamaadhas. Kanaaf yeroo ammaa kana haaluma dhibee koronaa kana wal qabatee haalli dinagdee hawaasa keenyaa sadarkaan jiru wal harcaasaadha. Hundumtuu hanga barbaadamu akka kaleessaa bu'ee bahee sochiin laafaadha waan ta'eef namoota harka qalleeyyii kanallee yeroo tsoomii kana hiikanii deeggaruu akka qaban bira dhaabachuu akka qaban aadaan hawaasi keenya kaleessa wal deeggaruu nama rakkate bira dabarre sun ammallee cimee itti fufuu akka qabu keessattuu yeroo rakkisaa kana keessa wal bira dhaabatanii waan danda'aniin wal deeggaruun barbaachisaadha yaada jedhu sana kaasuu barbaanneetidha.
Ayyee gama odeeffannoo biraa taa'een. Ayyee itti fufi. Egaa akkuma beekamu gama Afrikaatti yeroo cinu yeroo ammaa kana keessatti egaa akkuma beekamu giddugalli Afrikaa yookiin immoo Saar Riijin biyyoon achi keessatti argaman yeroo ammaa kana keessatti sababa garaagaraatiin lammiilee garaagaraa irratti haleellaan raawwatamaa jira. Kanaanis lubbuun namoota baay'ee ajjeefamaa jira. Kan hojii qabatee lammiileen baay'een isaanii qeerraa buqqaa akka jiranidha kan himamaa jiru. Kan hojii qabatee gareen qorattoota United Nation faan naannoleen Saar Riijin keessa kan jiraatan lammiileen miliyoona 29 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan kan gabaafamaa jiru. Kan hojii qabatee egaa oduun Afrikaan Niwus har'a qabatee baheen Naayijeriyaatti namoota lakkoofsaan 40 ta'an masgida keessa osoo isaan sagada isaanii kun immoo kadhannaa taasisaa jiranitti qaama hidhateen kan isaan buqamanii kan fudhatamanii kan deemanii hanga ammaatti bakki isaan fudhatamanii deemanii kun immoo bakki isaan jiran hanga ammaatti hin beekamu. Kanaan duras Naayijeriyaattis guyyootuma muraasa boodatti barattoonni 276 kan ta'an qaama hidhateen kun immoo kan mootummaan biyyattii himachaa jiru Boko Haram barattoota kana fuudheeti kan inni buqee fudhatee kan jiru. Kana hojii qabatee barattoota kanneen keessaa barattoonni 100 kan ta'an hanga ammaatti eessa akka isaan jiran wanti beekamu hanga ammaatti hin jiru kan jedhu gabaasni ba'ee jira. Ammas egaa guyyaa kaleessaati wanti kun kan raawwatame wixata kaleessaati 11 jechuudha. Naayijeriyaatti namoonni 40 masgida keessa isaan sagada isaanii yookiin immoo kadhannaa taasisaniiti. Gareen loltootaa kun meeshaalee waraanaa qabachuudhaan masgida keessa seenuudhaan namoota 40 ta'an buquudhaan yookiin immoo butuudhaan kan isaan fuudhanii deemanii. Gochi kunis kan raawwate kutaa magaalaa Naayijeriyaatti daangaa Niijer gidduutti kan jirtudha. Magaalaa xinnoo keessattidha gochi kunis kan raawwatame. Akkuma beekamu Niijeris haaluma wal fakkaatuunis qaamota hidhataniin kan haleellaan raawwatamaa jiru jechuudha. Maayinni wanta sitti dabaluu barbaadu jeseete hanga yoonaatti biyya sana keessatti wal dhabdee adda addaati namoonni butamuun yeroo adda addaa hin himama. Hanga ammaatti kan barattootaas ta'e kan jarreen kaleessaa fi itti gaafatamummaa isaa kan fudhatan jiru. Mootummaan garee mashakku sanaadha kan inni maqaa dha'u malee dhimma kanaa fi gara fuulduraatti furmaata waaraan argamuu qaba maal ta'uu qaba wanti jedhu kuni keessattuu biyyoota sana keessatti irra deddeebiidhaan argama. Barattoonni butaman kunillee eenyuun butamanii eessa jiru wanti hanga ammaatti adda hin baane. Immoo garee kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee kan jiru wanti jedhu sun hanga yoonaatti miidiyaa biyya sanaas ta'e miidiyaan addunyaa itti gaafatamummaa barattoota butaman kanaas ta'e garee kaleessa ajjechaa kana raawwatan irratti illee wanti adda baafamee garee kanatti gaafatamummaa isaa fudhate kan jedhe hin jiru jechuudha. Karaan duralleen maatiin barattootaa egaa nuti barachuudha ijoollee keenya barsiifachuudha gara mana barnootaatti ergannee jira. Haa ta'utu malee qaama hin beekne yookiin immoo mootummaa biyya keessa jiru wanti akkanaa gocha akkanaa kun raawwatamuunsaa sirrii miti jechuudhaan kan isaan mootummaa biyyattii kan isaan gaaffiitti kaasaa jiran. Haa ta'uti malee mootummaan ammas taanaan qaama hidhate yookiin Boko Haraatu gocha kana raawwate jechuudhaan kan inni qubatti qabaa jiru. Kan hojii wal qabatee giddu gala Naayijeriyaa kallattii kaaba dhihaa lammiilee jiraatan irratti qaamoleen hidhatan kun gocha saamichaa, gocha ajjechaa fi gocha namoota yookiin immoo daa'imman dabalatee naannoo sana keessa jiraatan butanii akka isaan gocha suukanneessaa sammuu hawaasaatti ulfaatu taasisaa jiru. Fuudhanii akka deemaa jiran kan himaa jiru. Poolisiin biyyattii akka himetti immoo masjida keessa hidhan kadhannaa osoo taasisanitti kan qabaman kan jedhus poolisiin biyyattiis kan himaatu jiru. Kan hojii wal qabatee egaa biyyoonni Saar Riijin yookiin immoo giddu Afrikaa keessa kan jiran biyyoonni akka Naayijeriyaa, Niijer, Burkina Faso dabalatee gocha akkanaa kun akka raawwatamaa jirudha kan himamaatu jiru. Kan hojii wal qabatee immoo gara biraatti immoo yeroo cinu achumatti immoo Niijer keessatti illee wantoonni akkanaa kun akka raawwatamaa jiranidha kan himamaatu jiru. Walumaa galatti egaa haleellaa kana kan raawwatan daangaa Niijerii fi Naayijeriyaa gidduuttidha. Yoo barbaadan daangaa Niijer ce'uudhaan Naayijeriyaa keessa seenuudhaan gocha akkanaa kan raawwatan as deebi'anii immoo daangaa Naayijeriyaa keessa ce'uudhaan Niijer keessa galuudhaan gocha akkanaa kana kan raawwatan akkasumas gama Burkina Faso keessatti illee galuudhaan gocha gara hammeenyaa kana kan isaan raawwataa jiran. Haa ta'utu malee yeroo ammaa kana keessatti mootummaan biyya Burkina Fasodha garee loltoota jihaadis jedhaman irratti tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhu oduun Afrikaan Niwus qabatee ba'e jechuudha. Walumaa gala haalli qaamolee hawaasaa keessattuu gochi butiinsa dhala namaa irratti naannoo sanatti raawwatamaa jiru kan sammuu namaatti ulfaatudha. Keessattuu daa'imman yeroo isaan butanii amma mana amantaa keessatti iddoo kadhataas iddoo sagadaa jiran sanaadha kan isaan fudhatanii deemanii. Wantooti kun sammuu hawaasaa keessatti rifuu guddaadha kan isaan uuman. Wantooti kun biyya kana keessatti yeroo adda addaatti deebisanii kan mul'atanii biyyoota Afrikaa keessatti namoota iddoo isaan jiranii butanii achi buuteen isaanii kan dhabamu darbee akkuma biyyaattis
kan mul'achaa jirudha. Wantooti kun gara fuulduraatti furmaata waaraa kan hin arganne yoo ta'e ammallee lammiileen mootummaa irratti amantaa isaa qaban kan laaffisaa dhufu ta'a jechuudha. Egaa odeeffannoo gara biraatiin immoo dooniiwwan waraanaa Ameerikaa galaana Arabiyaa irratti meeshaalee waraanaa hedduu to'achuuti kan himamee jiru. Egaa dooniin tun yookiin immoo dooniin galaana Arabiyaa irratti humna waraanaa Ameerikaatiin kan isheen qabamtee jirtu. Meeshaalee waraanaa kunis lakkoofsaan baay'eedha kan isheen feetee adeemaa jirtu jechuudha dooniin tun. Dooniin kun kan feetee deemaa jirtu eessaa akka ka'ee fi eessa deemaa akka jiru kan hin jirre meeshaa waraanaa gurguddaa fageenya irratti ittiin ilaaluun danda'amu fa'aa kan jedhudha. Rookeetii meeshaa gurguddaa dhukoo dadhabu shugguxii fa'aa kaasaa snaayiperii fi kanaaf kan kana fakkaatanii garuu eessaa ka'ee eessatti deemaa jira wanti jedhu sun hanga ammaatti qorannoo hin goone garuu ana achirratti maal wanta irraa hubadde tokko hojjettoonni bidiruu kanaa jechuudha qabamanii dhimmi sun amma qoratamutti jarreen kanaaf nyaata waan barbaachisu kunuunsa taasisanii fi badii isaan dalagan sanaaf seeraan itti gaafatamu jedhan malee mirgi namummaa isaanii kan sarbame hin jiru jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhatame hin jiru kunuunsa barbaachisaa kennanii fi haala mijeessanii fi kan jedhu duukaa jira jechuu barbaada. Bidiruun kunis hanga ammaatti yookiin immoo bidiruun waraanaa meeshaa waraanaa kana qabattee kan isheen adeemaa jirtu hanga ammaatti qabeenya abbummaa yookiin immoo keneen akkati wanti beekamee hin jirus kanaafis immoo humni waraanaa Ameerikaa qorannoon irratti taasifamaa jira kan jedhudha kan isaan kaasan jedhu meeshaalee baay'ee kan isheen feetee adeemaa jirtu meeshaalee waraana baay'ee lakkoofsaan baay'ee ta'edha. Meeshaaleen kunis shugguxii chaayinaa kan ta'an kana lakkoofsaan baay'ee kan ta'anii fi qawwee yookiin meeshaa qawwee awutomaatikii PKM kan jedhamuu fi dhibbaan lakkaawwamanidha. Snaayiperii fi meeshaalee rookeettii fageenya fagoo dhukaafamuu kan danda'an kan isheen feetee adeemaa jirtu. Egaa humna waraanaa Ameerikaatiin kan to'annaa jala kan galee jiru jechuudha. Akkuma dura kaafteen egaa namoonni achi keessatti bidiruu san sochoosaa kan turanii fi hojjettoonni achi keessatti hojjechaa turan baay'een isaanii qabamanii jiranii haa ta'uti malee wanti tarkaanfiin irratti fudhatame tokko illee hin jiru. Kunis isaaniif taasifamee nyaataaf dhugaatiin isaaniif kennamee ergasii booda immoo qorannoon hammoo irratti erga taasifamee booda karaa bilisaan kan isaan gallakkifamanii jiranii haa ta'uti malee egaa meeshaaleen kunniin eessaa garamitti akka adeemaa jiru wanti beekamee hin jiru. Garuu haa ta'uti malee harka lafa jalaatiin Ameerikaan kan isheen shakkaa jirtu gocha kana kan raawwatu Raashiyaa yookiin Chaayinaadha kan jedhu. Raashiyaa fi Chaayinaa shakkiti. Walumaa gala maal jechuun barbaada seeti biyya keenya gara biyya keenyaatti gaafa deebitu meeshaaleen akkasii bakkeewwan adda addaatti yeroo isaan qabaman argaa jirta guyyaa kaleessaallee mootummaan biyya kana keessatti kan to'ateera jedhutu jira. Walumaa gala addunyaan kun garamitti adeemaa jirti wantooti seeraan alummaan kun hangam babal'achaa jiru kan jedhu kun dhimmoota irratti nama yaachisu ta'uu isaaniitti kan nama hubachiisu jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon keenya kanneen hanga ammaa hordoftan ture oduuf odeeffannoo kanneen biyya keessaa fi biyya alaatii walitti qindeessuun isin waliin kan turre Anta Ganyee Daaqaa akkasumas Girmaa Guddisaa ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee ture qophiileen FIB hafan kanneen biroon itti fufuu qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.